Maqaan kiyya Obbo Kadir Boqataa jedhama. Gandaan jiraadhu ammoo ganda kutaa magaalaa Allachetti. Bulchiinsa aanaa Awaash horsiisa loonii kan seenee fi kan na seensise jalqaba horii maatii horii qabuu fi naannoo horiin jirutti dhaladhe. Aanaa Kofalee irra dhaladhe. Sa'a sanitti maatii an keessatti dhaladhes horii hedduminaan qaba. Irra caalaa horiin horsiisan kanaan jiraatanii anis isumaan baradhe. Booddee hojii mootummaatti seenee as ammoo maatii argadhe, ijoollee argadhe. Gaafa ijoollee argadhu daa'imni jalqabaa aanan harma haadhaa ji'a saditti dide. Didee jennaani aanan raasaa irraa kireeffannee unsiisuu jalqabne. Yoo unsiifne ammoo aanan akka barbaadeef akka nu barbaanne sanitti dhuguu of argachuu hin dandeenye. Sanirraa kan ka'e jeesti horii olii finnee asumatti tokko horanne waan jedhu mataa keessa na dhufe. Haa ta'u garuu isa san kafinne irra horii moderne ta'e yookiin oomisha gahaa kennu asitti horachuu dandeenya. Horii faranjii maafi dursiifne waan jedhutu mataa keessa na bule. Isaa tokko goroo irraa binnee gara horsiisaatti seennee jalqaba nuu dhaltee gaafa nuu dhaltu ammoo aanan guddaa argine. Aanan guddaa irraa arguu irraa kan ka'e itti gammanne. Ilaalchaa fi horatuu irratti illee itti gammanne. Turtii keessatti ammoo madda galii illee ta'e. Madda galii ta'uu akka madda galii ta'e haga argine horsiisa kana bal'ifnee yoo itti fufne hojii mootummaa akka keessa jirru kana caalaallee soorama nuu ta'a waan jedhu abdii godhanne. Sanirraa kan ka'e garaan dhufe. Jalqaba iddoo kanallee horma kan itti horsiisadheeti akka qabadhe. Amma ammoo iddoon illee qilleensi naannoo jirrullee faayidaa gaarii gaarummaa irraa kan ka'e itti bal'ifnellee mootummaallee nu gargaare. Mootummaan kaka'umsaa fi fedhii keessattuu namni kamiinuu hojii dhuunfaa hojjeteeti jijjiiruu akka danda'u. Saayitii ani irra hojjetaa turellee waajjira balataa ture waggaa 7 2000 kaasee haga 2008. Naannoo san ka jiru leenjiin illee namni hundinuu hojii mataa ofii uumatee waan uume hojjete saniin ammoo of jijjiiruu akka danda'u fi warroota ammoo hojii dhuunfaa keessa seenanii of jijjiiraa turan baay'ina argaa ture. Anillee fedhiin qabu naannoo horii kanatti qabullee guddaa waan ta'eef isa hojjechuu eegalle maatii waliin. Erga eegalleen booda carraa mootummaan ispeeshaalii innisheetiivii bara 2016-18 kallattii mootummaan kaa'een anillee dhimma kana duuka bu'aa ture. Akka bulchiinsatti bulchoonnii fi koreen ganda Awaashollee na gargaarte. Sheediiwwan kanneenis dhuunfaan akka ijaaru deeggarsa naa godhanii, deeggarsa yaadaa naa godhanii isarra dhaabadheeti horii duraan tures harka jirus baay'ina isaa heddummeessine oomisha irraa argannuttis fayyadamaati kallattii kana itti seenuu dandeenya. Mee raada takkatti irraa kaasanii har'a horii mee qabdan laata walii galatti? Amma akka sa'a ammaatitti naannawa horii 40 gaha. Kun ammoo ufumaa isaaniitii wal horan. Maddi galiin irraa argannus irra caalaan amma waan argadhullee garuma isaanii deebisaa. Aananiin gurguramaa nyaata isaaniiti irra oolchina. Dabalataan ammoo kabraallee daballee binneeti seensisuuf amma sagantaa qabna. Kanuma caalaa iskooppii isaa bal'isuuf yoo danda'ame rabbi nu gargaare mootummaallee deeggarsa gaafanne kilaastera ijaaruu barbaada. Kilaastera yoo jennu ka furdisa, hoolaa fi sangaa, horsiisa, horii aananii, raada, goromsaa fi horii dhaleeyyii saayitii tokko irratti kilaasii isaaniitiin adda baafnee hojjechuuf fedhii qaba. Kallattii san yaada. Amma carraa hojii kana seentanii raada takkaan har'a kapitaalii keessa meeqa gahaa laata? Kana booda hoo ce'uu garan barbaada? An kana booda adhatti raada takka irraa kaaneeti gatii isaaniititti yoo deebine yoo diqqaate naannawa miliyoona 5 olii hin ta'a waan jedhu yaada. Garuu kun amma kaashiin wanti kaashiin jiru waan isaaniin kunuunsu malee waan haganaati jedheetti waan ani lafa kaa'u miti. Garuu nyaata
isaaniitiif riizarvii xiqqaatee qarshii miliyoona tokko qabaachuu qabdu nyaata horii kanaatiif. Nyaanni isaanii ammoo kallattii hedduun dhufa. Yeroo tokko tokko ammoo ol ka'a. Shoorteejiin nyaataa illee hin jira. Warroonni waarshaallee gatii isaanii midhaan ol dabaluun waan dabalaniif gamaraatiin ammoo kallattiin nyaanni ittiin argamu iddoo fagoo fakkeenyaaf margaaf galabaa iddoo fagoo irraa fidna. Fakkeenyaaf bara baranaa galabaa qofaa 350 bitee naannoo Dodolaa iddoo Seerofta jedhamu irraa faarmii mootummaa irraa feesisee galche. Kanaaf gara fuulduraa ammoo kanuma bal'ifnee isallee hojjetaa. Yoo rabbi na gargaare ilma piroojeektii biraallee iddoo kana irratti hojjechuu barbaada. Mana barumsaa waan jiru sagantaa mataa kiyya keessaa qaba. Kana yoo hojjedhu kana dalgaa hojjetaa kanallee hojjetaa. Ilma gara hojii dhuunfaatti ce'ee gama mootummaa irraa gara dhuunfaatti ce'ee sooramni illee amma dhiyaataa waan jiruuf osoo kana cimsee biyya tanaallee bu'aa buusuu kan danda'u jalqaba irratti yoo of danda'e. Lammaffaa ammoo lammiin irraa uumame kanneen hojii dhuunfaa isaanii horatanii akka hin danda'an yoo taasise. Kanaaf ammoo kallattiin illee haala mijataa mootummaa illee haala mijataa kaayeeraan namni waa hojjechuu danda'u hunda kallattii isaan ittiin deeggaramanii fi fedhii isaanii duuka bu'ee mootummaan akka deeggaru hubataa jira. Gama mootummaatiin illee deeggarsa argadde wantoota akkanaa kanneen hojjenne garas ce'aa gara hojii dhuunfaatti ce'aa waan jedhu mataa keessaa qaba. Kun ammoo sagantaa yeroo dheeraati yoo rabbi irraa taate. Mee nama horii oomishuuf isin kan yeroo qabdanii maal goositanii amma fayyaa isaanii gujjiraa qulqullina isaanii gujjiraa nyaata isaanii akka isin jettan kan kuusanii kaa'u jira sanyii filatamaa barbaadachuu jira kophatti illee ammoo horsiisu jira kamaatii wajjin illee horsiisu jira. Horsiisa loonii kana keessa maal goositan? Galatoomii obboleessa kiyya nama asirratti Laafis Yuunivarsiitii waan jedhutu jira. Umriin waan guddaa nama barsiisa. Muuxannoon peedagoojiin ammoo adeemsa baruu barsiisuu keessatti saayinsiin peedaa jedhu ka gurraan dhagaan ol ka ijaan argantu caala ka ijaan argan ol ammoo harkaan dalagantu caala waan jedhu jira agarsiisa. Maal jechuu barbaadeeti? Namni muuxannoo qabuuf namni waan tokko muuxannoo malee ol ka'ee hojjetu garagara. Warroota waan kana hojjechuu barbaadaniif kan gorsu jalqaba hojii san irratti hundumaa ol fedhii qabaachuu. Lammaffaa ammoo amala waan hojjetanii san adda baasanii beekuu qabu. Saayinsiinis waliif fiduu qabu. Ogeessa waan kana dandeettii qabu warroota waan kana irra hojjetaniinis wal dubbisanii isaan irraallee muuxannoo fi saayinsii barachuu qabu. Kanneen yoo guuttatanii hojii kanatti seenuun salphaa. Wanti nama gaafatu fedhi. Adeemsa jireenyaa fi hojii keessatti illee yeroo baay'ee ilmoon namaa dafee abdii kutata. Lammaffaa ammoo karoorsaa waan karoorsisan adhuma raawwadhaa jira. Karoorri ammoo isteeppii 3 qaba. Gabaabatu jira, jiddugala jira, dheeratu jira. Namni waan hojjedha jedhe san xiiqii yoo qabate karoora yeroo gabaabaa keessaa ka'ee karoora yeroo dheeraa keessatti fiit godhuu danda'a. Anamma wantoota hawwu minimum waan 3 galmaan ga'eera. Waan 3 galmaan ga'eera. Kanirraa an akka muuxannootitti wanti ilaale waan yaadan galmaan ga'uun akka danda'amu hin danda'a jechi jedhu. Hin danda'ama jechi jedhu yoo sammuu isaanii keessa bule namni kamiinuu hin danda'a jechuun fudhadha. Isaa miti. Hojjetee namni milkaa'uu ka barbaadu kallattii makamiinuu milkaa'inni harka isaa jira. Kun ammoo duubarraan olii bitaa mirgatti gubbaa jalatti yoo rabbi isa gargaaree waan gaarii yaade waan gaarii yoo yaade gaarummaa yaadu san rabbillee isaaf gargaara. Sanirraa kan ka'e milkaa'uu hin danda'a. Warroonni muuxannoo kanaan horiitti seenuu barbaadan sodaa malee itti haaseenanii iddoo xiqqoo irratti waan guddaa hojjechuu danda'anii. Anamma kaareen amma horiin kun asaatii ammaa kan irra jiru kaaree 200. Kaaree 200 kana keessatti horiin kun seeftii taankerii qaba. Dhangala'aan isaa achi gala. Kosii isaa yookiin albaati udaan isaa garan baafna. Bona hin goosina, kuntaala dachaafna. Baadiyaa irraa lafa qonnaa qaba. Gara baadiyaa baasa. Lafa baadiyaa irratti jessa. Wanti inni hin gargaarre hin jiru. Even asitti kobochii godhanii qoraan hin bitannu.
baa'oogaazii hojjedha jedheeti dhaqqabbii dhabe sa'aatimaaf dhaqqabbii dhabe malee baa'oogaazii osoo hojjetame ibsaas hin barbaachisu. Midhaan bilcheeffatuu fi ibiddas hin barbaachisu. Waan baay'ee si gargaara. Wanti horii keessaa bahu takka illee wanti badu hin jiru. Fakkeenyaaf amma galiin aananii ji'atti yoo nyaanni itti tole haga birrii 100 hin gala. 100 galu kana keessaa 20,000 10,000 seevingii kaachuu danda'a. Yeroo tokko tokko ammoo kama seevingii kaattee yeroo inni guu garagalchitee isa nyaachifte. Adeemsa kanneen ammoo beekanii itti seenuu barbaachisa waan jedhu gorsuu barbaada. Mee waa isin mudate adeemsa akka yeroo loo horsiisan kana keessa wanni addaa wanni isin mudate? Galatoomii yaa'u jiruu keessa dabarsituuf oolmaa guyyaa kana keessatti garagaltee yoo laaltu wanta gaarii fi wanti si gaddisiisu illee baay'ee si mudata. Waan hin daganne keessaa jalqaba yeroo horii kanatti seenu horiin 3 sa'aatii hagaan amma wal bira ta'e daqiiqaa 40 keessatti horiin 3 na jalaa du'e. Ani akka tasaa yeroo sanitti dadhabee mana ciisaa daa'imni kiyya wayii fuudhee nyaata wayii jala buusaa nyaanni inni buuse marga gogeeru raafuu haamee kenneefi anam isallee haa ta'u kabiraallee haa ta'u akka gaafasti dhimmi dinagdeetiif wanti tokko tokko fiilna godhe akka gaafasitti nadhagamee hin beeku. Lammaffaa ammoo anamma horii kana irratti korma qaba. Namni biraa wayii dhufee korma kana gannaa dhiise biiroo baara. Sa'aatiin hanga nama sa'aatii salaataaf yoo ka'u sa'aatii 11tti eeggaa ka'e hojjettoota 2 qaba. Tuuttaa fi bootti deebi'ee isaan bira dhaabadha. Waan isaan hojjetan argee sana booda qaama kiyya qulqulleeffadheeti biirootti baha. Biiroo ammoo sa'aatii 2:20 dura seena biiroo. Maaf dursee waan ka'eeruuf dursee illee hin dhaqqaba. Maal jechuun waan kana kaase sa'aatii anaa akkasitti muddameeru sardameeru anaa nafa qulqulleeffadheeti already ba'iinsa irra jiru namni wayii kabira kiyyaa sa'a rima barbaadu korma barbaadu fuudhee kaluu kana seensisa. Amma isallee gatee yoo biraa deeme innillee maan naan jedha ijoolleen tunillee itti dhiifteeti seeraan hin qabdu jedhee korma itti gadhiiseef. Yoo an korma gadhiisu ola seenu korma nama madhatu kun keejii malee madhatu. Hafuura nama haaraatitu kaloo seeneera. Halkan akkana madhata yoo horiin illee fedhii qabaate hin madhata. Kanniin irraa waan akkana kana beebree akkana kana qaba. Kormi kan itti gadhiisee yoo jedhu gadhiisu yoo ola seenu kormi kun gaafaan na nyaate. Yoo na nyaatu rabbiin na baase malee asiin naannoo qabattoo kanaan gaafa tuuttaan jira. Gaafa tuuttaa kana keessa galchee akkana ol narra raasa. Kun ammoo jiruu kee keessa waan dagatamu. Waan akkanaatitu na qunname hundaafuu wanti galu hundinuu erga darbeen booda salpha miidhaa inni narra geesse illee hin jiru. Ana ammoo ta'iinsa akkasiisanii rabbiin na baase malee ta'amee hin hafa waan jedhu. Yaanne kanu. Mee amma bu'aa loon kanaatti maal dalattanii maaltu mul'ate? Bu'aa loon kanaatiin jalqaba ofii ittiin baradhe. Digirii 3 qaba. Maastersii 1 qaba. Ijoollee ittiin barsiifadhe. Lafa amma irra jirru kanallee ka to'achuu ni danda'e waan naannoo kana jiru hundaa itti hojjechuu ka danda'isa. Akka dabalataatiin aksiyoona qabna. Magaalaa Shaashamannee kana naannoo Araadaa irratti aksiyoona qabna. Achi keessatti sheerii 3 qaba. Sun bu'aa loon kanaatti still agadhaa ijaarsa irra jirra. Giraawundii fi +1 hojii galchineeti. Sanirraallee galiin ni argama. Galiin kunniin fi ka'umsi waan kana hundaatu isa iddoo lamarraallee mana qaba. Garuu wanti ati naa beekuu qabduuf wanti anillee subachiisuu fedhu laffiin amma jiru kana hunda carraallee hin kaafne ani biiroollee dhaqee naa kennaan jenne warrootuma fudhatanii gurguratan irraa maallaquma kanaan bitadhe jechuu barbaadeeti. Yoo gaafadhellee mootummaan dhoogganne sa'aatiin an qabuuf sa'aatiin dhimmi kun raawwatamu ammoo innaa ture amma na barumsaa ture yuunivarsiitii Hawaasaa harka lamatti deebi'ee naannoo san ture achuma wal jala lubne malee waan hooggansaa fi mootummaa waan kana namaa kennu komadhus hin qabu. Kun ammoo carrallee jedhee itti gammadaan. Waalam gaafa duraa raada jalqabaa san bittan birrii meeqaan bittanii sanyiin isii yookiin ammoo
saani jabaan amma hin jira jedhamu birrii meeqani ta'umsaa fi ga'umsa. Hangaafas yeroo bitu raada takkitti birrii 600 bite. Adda isaanii hin jira jedhamu 300 haga 400. Saani gaarii aanan gaarii kenna jedhamee yaadamu birrii agasii bite. Mee gara aananii kittaa deebiin akkamitti magaalaa irraa ibsitanii liitiramee gabaa gatii isaa akkam walitti dhamiinsi gabaa qulqullinni aananii. Galatoomi naannoo kan irratti aanan baay'ee horiin yoo nyaate horiin aanan hin baane hin jiru. Yoo hin nyaanne ammoo saani tokko liitira tokko hin bahu. Yoo hin nyaanne. Kana maalirraa argine horii manu harkaa qabnu irraa fi horii namni ana haganaa liitira haganaa ba'a jedhaa nama gurguru irraa argine. Amma fakkeenyaaf kan bira jiru maksimamiin 20 ba'a. 20 haga 22 naannoo san hin ba'a. Garuu yoo nyaatachuu illee hin ba'a. Amma nyaannummaan nyaachisan kun illee yeroo tokko tokko horiin aanan baay'inaan akka bahu nyaanni keemikaalaan wal qabatu keessattuu nyaata madaalama jedhaniiti naannoo Bishooftuu irraa dhufu sun humnaa ol nyaate kaalshiyeem shoorteejiin qabsiisa. Horiin kun amma horii kan irraa miidhatu. Adaduma baay'inni aanan isa keessaa bahu shoorteejiin kaalshiyeemii isa qabata. Kun ammoo miidhaa irra keessa. Gama rabsaatiin gama baay'insa aananiitiin tokko yoo heddumminaan dhalee jiraateef yoo baay'inaan qabaate qixuma horii baay'ina qabuutiif nyaate saniiti. Amma akka fakkeenyaatti haga liitira 100 illee rabsinaa. Kan ammoo hinnaa rabsinu kana dura warrootuma magaalaa keessatti manneen bunaatii fi manneen gurgurtaa aannanii kireeffatanii dhiyeessaa ture. Amma ammoo namoonni humni nama hojjetuutii fi wanti tokko qisaasamni yerootii fi baasii biraatiin nu saaxileennaan namni dhufee akkasitti fudhatu carraa san uumnee fi namatti dhufee asitti fudhata. Hinnaa fudhatan ammoo ganama galgalaa meeshaan isaa qulqullaa'ee ta'a. Egaa waan kan hojjetanis asitti illee hin laala. Ofii kiyyaallee fooloo-aappii godha. Qulqullinni aanan ammoo aananiif daa'imman maal barbaadani? Qulqullina barbaadu. Qulqullina isaa yoo hin eegne gabaa keessa illee seenuu hin dandeettu. Aanan kallattii maraa waan seenuufi ati ammoo oomishni kan kee kwaaliitiif qulqullina yoo hin qabaanne gabaa keessaa si baasan. Kanaaf nu biraa hin fudhatanii warri fudhatu ammoo jalqaba hagan adaduma yeroon gabaan jijjiiramaa dhufa. Sa'aatii ammaa kanatti birrii 80 kennu amma liitira tokkicha. Isaan baasanii 90tti 100tti illee gurguratu. Yoo ammoo gabaan hin jirullee waan jedhan taate inni dhimnaaf illee mana waan baafnuuf guddaa isaaniin dhimmaaf nuuf isaan walii hidhata. Hidhanni kennaaf isaanii walitti cimuu qaba waan ta'eef. Asirratti ammoo qaawwalli jiru maali? Oomisha asii qabnu ofii keenya gabatti galchuu gabaa keessa seensifnee kastamariin parsanaalii dhufee akka fayyadamu taasisuu qabna. Saniif ammoo yaadnee jirra fuulduratti naannoo kanatti waan akka isaan kireetti godhuuf yaadeera. Talee amma dhuunfaa keessanii baanee gara Oromootti xiqqoo ajjisiidha. Horiif Oromoon addan bahanii ni jedhama. Kan nyaatu isaa, kan uffatu isaa, kan qabatu isaa, kan mormatti hidhatu, kan daa'immanii kan irra ciisu. Daa'immanii illee kan dhuru. Gaafa finni dhalate illee kan dhuraniifis. Jedhama. Mee horiif Oromoon akkamiin ilaallama? Galatoomii kuni waan an qofaan yaadetti kennuu miti kan itti dubbadhullee gaya jedheetiin fudhadhu haga ofii beekurraa akka seenaatitti illee yoo dhaga'u Oromummaanu dachee amma irra jiru kana irra qubachuu ka danda'een tokko baay'ina ofiitiin baay'ina isaatiin lammaffaa ammoo hormaata horii kana irraa kan ka'e horii kana godaansisaa bakka horii if toluuf bakka margi itti argatu bakka horii itti gabbatu bulaa waan tureefi haala kanaan babal'ifannaa fi iskooppii yookiin naannofni Oromiyaa kun akkana badhate waan jedhullee hin kaasan. Garuu as deebinee yoo laalleetiin jennu Oromoo fi horii jireenyi Oromoo horiin gargar ba'a waan jedhu mataa kee keessaan qabu. Maaliif yoo jenne jireenyaaf fayyaaf horiin barbaachisaa jireenyaaf horiin barbaachisaa horiin hin nyaatama.
madda galii ta'a. Gogaan isaallee uffata ta'a. Kan irraa kan ka'e waanuma uumamaan nuti ofis dhiyeessinee horannu keessaa kan horii caalu hin jiran jira. Yoo jedhu ammoo horiin gosa garaagaraa qaba. Fakkeenyaaf loon hin jira, fardi hin jira, gaangeen hin jirti, akkasuma harreen hin jiranii gosoota baay'eetu jira Oromoo bira. Kun hundinuu irra caalaa akka biyya tanaatitti akkuma gaafa Afrikaatittu hawaasni horii kan harkaa qabuuf horiin kun biratti argamu Oromiyaa biratti. Oromiyaan ammoo kana beekee kunuunsuu qaba. Qixuma nafsee namaatiin kunuunsee qabuu qaba. Keessattuu asirratti wanti dubbachuuf dhaamuu barbaadu, dabarsuu barbaadu horii loowwanii namni kamiinuu magaalatti illee yoo gale ima horsiisaa hin horata. Amma isaatii amma sanyiin farda jedhamu badaa jira. Fardi ammoo Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Fardi maaf badaa tokko iddoon dheedullee iddoo inni hidhameellee akka loonii kana qubachiisaniiti horsiisuun hin danda'amu. Raasaa irratti iddoon inni kana dura gad bahee dheedee marga irraa argatu itti jiraatu dhiphataa dhufe. Kanaaf sanyiin kun yeroo ammaa qadhataa jira waan jedhu kaasuu barbaada. Loowwanii ammoo jireenya isaatiin waan wal qabatuuf namni kamiinuu horii irratti xiyyeeffatee kabaja kennee fi jaalatee ittiin illee waan jiraatuuf oduu horate Oromoon illee kan waan beekama jechuu barbaada. Marramee waan yaadu jalaa nu faaftanii jibira garuu Oromoo yoo leebbisullee yoo nagaa wal gaafatullee taasee yoo waama jedhan noora wajjin jettee kuma horaa aga jiruu dhaqqabu horaa jedhan kananii akka ilaalta. Kuni aadaa keenya keessatti illee safuu keessatti illee jireenya hawaasa Oromoo keessatti illee iddoo guddaa qaba. Namaan noor jechuun jaalala guddaa. Afaan furdalle afaan furda jechuun afaan kabajaati. Horii haga jiloo dhaqqaboo namaan jedhu. Jiloo dhaqqaboo Oromoo keessatti looniin beekama. Namni kamiinuu haga isaa horuu akka isaa qabaatu walii hawwa jechuun wal jaalata. Jaalallee kanaan walii ibsa. Kanaaf loowwan naannoo loowwanii kanatti Oromoon iddoo addaa kenneeti qaba. Haaluma kanaan wal eebbisa. San qofaayyuu miti intalli yoo heerumtu horii handhuuranii fi finni yoo dhalatu horii handhuuranii fi intalaaf geega'oo fooyanii namallee dur maal uffisan abbaa warra intala fuudhullee loon uffisan. Yeroo ammaati gara uffata kafanaatitti ka jijjiiramanii dur uffifni kaloowwaniiti. Handhuuraan kaloowwaniiti, geega'oon kaloowwaniiti, gaafa gaa'illi raawwatamullee kanaan wal geggeessan. Kanaani. Marra wanni dabarfattanoo jiran gaamotannaatiin illee akkasiin gargaaran isinillee yoomuu waan dhaamtan loon irratti illee yaada qabdan dhuunfaame. Ani galatoomi naannawa kanatti jalqaba ani uummata Oromootis ta'e keessattuu hojjettoota mootummaatiif wanti an dhaamuu barbaadu hojjetaan mootummaa fakkeenyaaf giraawundi beeziin kee barsiisa. Yeroo barsiisummaa irra jiru sa'aatii 4 qofaa barsiisummaa irra hojjan. Sa'aan 24 nu harka jira. Haga achi bahee seektara biroo seektoroota biroo keessa seenillee sa'aatiin biroo mootummaatii hojjannu sa'a 8. Sa'aan achirraa hafu sa'aan 16 harka keenya jira. Namni duroomi ka jedhamu ispeeshaalii Awurooppaa seenaa Awurooppaa fakkaataa Awurooppaan ittiin jijjiiramtu yookiin warroonni Awurooppaa duuka bu'aaran biyyoonni Awurooppaa duuka bu'aaran akkamiin jijjiiraman akkamiin guddatan jennee yoo kaafnu sa'aatii hirribaa dhiisanii irra caalaa hirribni fayya. Sa'aatii isa barbaachisetti hirriba gabaabaa fudhatanii sa'aatii hafe hojjetanii halkan illee guyyaa nama hojjetuuf halkan illee guyyaa. Kanaaf keessattuu hojjetaan mootummaa yoo hojjete lachuu hin danda'a jedhee yaada. Hojjetaa mootummaa alatti illee namni kamiinuu waan hojjete saniin qixa hojjeteen biyyinii fi mootummaan isaa kaffaluu dhabuu danda'u. Fedhii ofii guuttachuu kan danda'u dhuunfaan yoo hojjete qofa. Dhuunfaan hojjechuuf ammoo namni barate hundinuu hojii dhuunfaatitti haa galu jechuu kiyyaa miti. Biyyi tunillee waan biraan qabdu nu malee namni baratellee namni barate mootummaallee biyyaallee hojjeta. Mootummaa yoo jennu ofumaaf hojjeta direct. Biyyaaf hojjeta. Waan biyyaaf hojjeta irraa bu'aa argata. Bu'aan inni argatu ammoo isuma jiraachisa. Kanaaf naannoo kana irratti hojjetaan mootummaa bituma kamiinuu irra jiru hojii dhuunfaa loowwan irratti haa bobba'u jechuu kiyyaa miti.
hojii kamiinuu akkaataa dandeettii isaatiin osoo hojjete daldala keessa osoo seenee horsiisa loonii keessa osoo seenee teekinooloojii fi teekinooloojii ammayyaa kanneen keessa osoo seenee waa hojjechuu fakkeenyaa fi wantoota akka konkolaataatiif wal qabatu dhimma motorii wal qabatu qonna keessa osoo seenee bu'aa guddaa buusuu danda'a waan jedhu kaasaa. Gama biraatiin ammoo akka mootummaatitti an deeggarsa barbaadu. Waan amma harkaa qabu kana caalaa moodifaayii godhee hojjechuu barbaada. Kilaasterii hojjechuu barbaada. Kilaasteriin kan hojjechuu barbaadu ammoo furdisa sangaa bal'isee hojjechuu barbaada. Kan hoolaallee dabalee hojjechuu barbaada. Horii aananis bal'isee irratti hojjechuu barbaada. Naannoo kana irratti ammoo kapitaalaan osoo mootummaan yaadaan namatti jiru. Yaadaan ammallee namatti jiru. Kapitaalaan osoo nu gargaaranii. Lammaffaa irratti ammoo nyaanni akkuma magaalaatitti warroota loowwan kana horataniif horii harkaa qaban kanaaf nyaanni sadarkaan ittiin dhiyaachuu danda'u ittiin kilaastera tokko irratti yoo isaanillee gurmeessanii waarshaa wayii dhaaban yookiin namni dhuunfaallee fedhii qabu nama waarshaa dhaabee nyaata horii kana karaa salphaan itti argachuu dandeenyu argame yookiin nu mijate kana caalaa namni kamiinuu irratti hojjechuu danda'a waan jedhu kaasaa. Dabalataan ammoo mootummaa waliinillee walii hidhannee hojjechuu hin barbaada. Kana keessatti ammoo biizines pilaanii kennaa fi waan hojjechuu qabnu waan sammuu keenya keessa jiru ka ta'uuf kan ta'an adda baafneeti sagantaa dhiyeessineen akka nu simatan dhaamachuu barbaada.